waan isaan hin goone sobiin beekuufan. Ergasii amma sanaan si goyyoomsee wanti suni dhugaa ta'ee hin argamne kan warra kanaa immoo kamittiin dhugaa ta'uu isaa argiteeti. Kan eenyutu dhugaa ta'ee hin argamin? Kan imoojitu ammoo? Inni sitti erge imoojicha erga sirqa harka kee galee dhugaa ta'uu isaa hin barree. Wanta inni godhu suni dhugaa ta'uu isaa erga hin barree. Nama biraatti immoo jira kan? Abbareessitti erge kun dhugaa ta'uu isaa kan beeka hunda saayyoon sooretti beeka hunda saayyuu maaliif akka ta'e garuu na gaafachuu qabda turte jalqaba sii galeera. Ishi hin beekte ta'ee bareedadha. Hin beekte ta'ee bareedadha garuu hunda saayyuu dhageera hunda saa garuu dhaggeeffadhu aannani dubbii kana immoo osoo asirratti iyyuu dubbachuu baannee natti tolan. Ani rakkoo tokko hin qabu garuu namni wayii ammaan tana riiskii keessa jira. Namnumti biyya isaanii jiru wayii jecha osoo dubbachuu baannee natti tolaana. Dhugaa rabbii dubbachuu jechaadha. Ani immoo jechuudhaan ani immoo hunda isaarraan bilookii saabina gooteef asumarraan siima sitti dhimma hin qaban. Inni ana akka kootti maalin jedha beektaa asirratti gaafa hin ambessaan jedha maa beektaa. Ani dhimma tokko hin qabu baay'ee asirratti dubbatamuun isaanii rakkoo tokko keessa nan gashu. Maa beektaa ani maa sooretti ati jechuudhaan kan isin sitti muu barbaadeen duddubattis deebi'een dubbadhu keessaanis hin dubbadhu. Hiika hiriyummaatu beektee jechuudhaan nuyi gochaa turre hunda isaa sanaa yeroo gatii nuyi kaffalaa turre maaltu nu cannaqemmanii akka nuyi itti qorachaa turre akka itti sitti haasaa turre beektamini hamma kana siif goonee hamma kana utuu waan meeqa goonuutu isan hasaasaa yookiin wanta inni siin jareen amante bilookii nu goote. Inna bilookii nu gootes dhiistes immoo nuuf birqii miti. Si galeera dhugaa waaqayyo nuyi kan inni yaadne jechuudha imcaan kun qobaadha qobummaatti dhaga'amu naam hin jenneetu malee akka hiriyummaa keenyaatti fudhannee si ilaallee wofti si daballee wanti ni taane malee jechuudha. Dhimmuma tokko hin qabnu la waan akkasiitti si galee sanan keenya sammuu tokko yaaddanne wofti daballee malee waan tokko gaafa siin jedhamu immoo kan inni qorannee jalqabaan sitti akkas Yesuus wanti kun nu balleessuu yookiin gaarummaadhaaf jennee kan inni mari'annu sabooddee ergi sitti haasofne immoo keessaa waan meeqa haasofne akkas yaadne kan inni siin jennu jechuudha dirqama hiriyummaatiif si galeeramni gatii nuyi kaffalle siif jenne utuu ati saamamtee si duwwaa miti kan saamu ayneen isin baddi jirtu kana hunda isaan hin beekamu wallaaleetii miti garuu hin beektu utuu beektee jechuudha utuu beektee ayneen footoo maal jedhan sitti ayneen utuu akkas si gurgurte jedhan hin amantu turte maa beektaa jalqaba na gaafatta ergi na gaafatte narraa adda baafatte eeyyee godheeratuun siin jedhee bilookii yoo na goote nan galchu si galee nuyi garuu si wajjin gatii kaffalu amala akkasii qabu siin jedheera amala akkasii qabu amala keetti dhiista amalli kee dhimma mataa keeti maa beektaa nuyyuu si wajjin bannee olleem nuyyuu si wajjin baduuf turreem kooti kan itti yaadu qabdu. Ani beekama namti galitti baay'ee akkuma beektan. Karaa keetti dhufe nuyi hin beeknu namichi kun si galeera sooretti. Ani hin beeku baay'ee namti waan beekee wayii. Ayne. Ngaa bakka. Utuu ati baddee sooretti saatii sana aynee waan haftuuf hin qabdu aannanee waan haftuuf hin qabdu. Si galeeramni kan si wajjin deemuuf ture yoo aynee faannanee. Asitti kan itti baruuf qabdu jechuudha. Aynee faannaniitu isaa sanatti deemtee si wajjin nuti banneerra moo banneerra. Kanaafiyyuu utuu akka hiriyummaa bartee kana isaan akkoo gochaa turani. Maaliif sababa nareetiif akka ta'e jalqabumaa kaasetiin kan inni beeknu aynee wanta baduu midhaamina. Kana beekumaa tulookiitti si geessira. Ergi waan hundumaa beektee. Waan beektanii qofaan miti maan jira mani waan hunda asirratti dubbachuu. Dhageeran sababii Wama beektan tokko hin qabdan geetaan. Wanti biraan hin jiru. Utuu ta'eyyuu jedheem utuu ta'eyyuu ungooneef malee nuti utuu dhugaadha ta'ee akkamumatti ijoolleen kun amma kana gochaa turani akkamittitu godhu jettee na gaafachuu hin qabdu. Ishii anaa fi anayyuu nan gaafatin aannanii maaf hin gaafanne. Si galeera gaafattee erga adda baafatte maa bilookii hin goone. Dubbii kana fixuu hin dandeessan soo kanaafiyyuu dubbicha gaggaafaa. An sooretti mattiin kana himuu barbaade galatooma obboleettii koo maa beektaa ati ofii keetiitu kanitu waan hundumaa adda baafatte saabtee jalqabatu nuyi adda baasuu No, amma dhiisame ayne kwa amma araarriyaa bu'uuti. Utuuti bilookii irra na kaastee si addeebisee bilookii. Solanii dhaggeeffadhus ti dura. Okay, Qudusaan anamma oduu suusaan ture dhugaa dubbachuu baay'ee. Namni fita qoyyaa. Namni fita galatoomi. Qoy maal fittaa miti bakka amma caraftaa isaa hundumaaf nuufi warra lafa taa'uuf galee jira. Yaa. Kan inni dubbachuu barbaade kanadha. Galatoomi sooretti utuuti bilookii irra na kaastan deebiseen bilookii si godhaa bilookii irra jalaas nan baasanii dhugaa waaqayyo wanti. Ana nagaroon ta'in dammaana sokkeetti sin beellu dhugaa waaqayyo akkeetti sin beellu. Manni kun mana ittiin rakkina kee himattee fiigdee buutu miti. Teessee dhaggeeffatta. Inni dhaggeeffattu taanaan raggatamta lamaan. Gaafa namni tokko jaallattu waan jaallatta gaaffitti immoo jibbita bakka. Awwaanta xinnoodhaan wanta rikkaadhaan si malee nama daalatta. Qixxa baatati. Waree.
Wani no dhiisi solan. Ayne dhaggeeffadhaa. Nuuni tu kana kanaan dura beekneeti it's okay. Afuuftu. Gaafa rakkina kee fiigdee dhuftee asirratti obbo ittee teessee haasoftaa kondoomii keessan sinitti fakkaanne nuti. Kondoomii keessanii nuti. Dhaggeeffadhaa shi asitti zimmattanii naasayinaa lama lola beektu utuu anama fakkeenyaa fi balbala miti. Nan cufama nan banama. No annan mina kabaje nan kabaje. Sigaleera amma sooritti waan tokko aarti bilookina gooti bor bilookina jala na baasta. Eenyu akka machaa'isa sigaleera tayina asoo barbaade kanadha. No amala kee hin dhiista bakka nama jaallata taanaan amala sana hin dhiista. Sigaleera aynee fi eenyuyyuu gatii kan sirratti kaffaluuf ture kan si wajjin baduuf ture wanta xinnoo rikkaashidha jettee zimmattee bilook waan hundumaarraa kiliir nu gootu. Indee maal jechuudha kun? Nuyi ko gahaadha geeta anaaf aannaniif giiftii bakka anaaf gahaadha eenyuyyuu jechuudha. Garuu wanta aynee irraa aannanii irrattis giiftii irrattis hin dhageenye soorettiidhaaf sheer godhe sigalee jechuudha. Amma ofii keessa naasota giiftii waan hin mudanne aannaniif giiftii waan hin mudanne nuti akka haasuuf nuuf hin eeyyamtan sinuma taasaa oola mi'uuti godhadhu ayi. Imbeettanis waan barree amma barree jirra waan hundumaa namaa gala waan sin haasoftan ikkoo akkasumatti namaa gala. Haaloodha horii wayinu seetaa. Saawwa miti sii galee saawwa dhuftanii ittiin asirra teessanii nufaan haasoftanii kan garaa keessanii dubbattanii Antoni attanii miti yoo danda'ame walitti sin araarsinaa yoo hin danda'amu ta'e immoo akka gargar baatanitti haftu. Dhaggeeffadhu waan inni namarraa hubadhee waa tokko sinitti hima. Eenyu akka balleessaa qabu eenyu akka dogoggore nama waan taanee fi waan haasoftanirraa waa tokko hubachuun ni danda'ama sii galee. Sooreen duraan dursa sooreerraan ka'a. Sooreen dhugumadhaa ijoolleen kun lamaanii na biratti isaan bartee immoo hiriyaa gaariidha kan isaan siif ta'aa turanii. Waan nutti natti himuu hin dandeenye yoo nitti hiikaatti himuu hin dandeenye irree walitti himtu jechuudha. Walitti haasoftu sinii galee. Waan sinirra darbee waan sinirra cimaa ta'e wayii fiddanii nutti haasa'uu dandeessu. Malee waan mistira keessanii wanta fiddanii nutti himtan hin qabdan. Ofuma keessanii achitti fixattu. Ta'ees ta'uu baates dhiirri baalagee ta'uu danda'a. Sii galee dhiirri gaafa dhufu tokko ijoollee akkas wal jaallatu walitti buusuuf dhufuu danda'a. Lama ayneerraa waan barbaade qabaachuu danda'a. Aannaneerraa waan barbaade qabaachuu danda'a. Sirraallee akkasuma sii galee. Inni guddaan maalidhaa? Qorachuu. Namicha kaleessa barte malee aannaneef aynee kana dura beekta sii galee. Isaantu sisimatee isaantu si faana taa'ee nyaatee dhugee guyyaa tokko lama ta'us simtu wal beeka malee namicha miti sii galee. Kanaafiyyuu wal gaafachuu qabda ture. Dura ijoollee kana biloo gochuu kennu dura maaltu jira maaltu deemaa jira wanti ta'aa jiru kuni dhugaadha sirriidha itti adda baafattee booddee ijoollee kana hoo bollokte irree dhugaasaa erga bartee hin dandeessa ture sii galee. Utuun hubatiin miira keessa galtee waan hin Siiniyyuu bilookii godhee bilookii keessaa si baasee beekaa beeki. Waan haaraa miti bakka amala koodha kun. Dubbadhu. Okay, annaasa'u. Hinaasa'ee amala kee toore amalli kee iddeetti sirraa'uu qabu iddeetti sirroonee qaba sii galee. Ani sooreen akkas nafaana turteettanii sooreen akkasidha. Ani fati baay'isoo namni kun hundumtuu jira. Guyyaa tokko miidiyaa kanarra teenyaa haasofne malee waa'ee baalagee waa'ee maalii guyyaa tokko wanta niifate haasofnu tokko iyyuu hin jiru sii galee. Garuu namni kana haasa'uu barbaadu namni kana barbaadu immoo baay'eetu jira. Anyways isaan faana wanta himuu qabdu waan isaaniin gaafatte isaanirraa axxaarraate akkuma namicha bilookii jalaa baastee axxaarraate sana isaan kanarree gaafattee waan jiru dhugaa jiru gaafattee isaanirraa axxaarra'uu qabda ture sii galee zimmettee ijoollee bilookii gootee waanuma namni sitti afuufeen ijoollee kanarraa gargar bahuu ijoollee kanarraa fakkeessaan adda bahuu dura kana qulqulleeffachuu qabda ture. Kun dhugaadha fudhadhuuni. Sii galee. Maalidha beektaa soolan. Asitti jechuudha mucichi akka kootti akka ilaalcha kootiitti mucichi waan tokko hin balleessine maa beektaa nama dhibbaaf wayii durba dhibbaaf wayii nama shawwade nama gowwamse nama sossore haatee jechuudha. Nama amma kana haatee ayneen akkas goote aannaniin akkas goote jechuun wanta dadhabu tokko hin qabu sii galeera isaaf geemiidha bakka inni kun isaaf jireenya isaati piroojeektii isaadha bakka kanaa. Nan beekaa re'aan aynee jalqaba nan beekaa akka inni geemii qabatu. Jalqaba koo nutu adda baasee sitti mee bilookii goote maaliif deebite bilookii jalqaba. Garuu akka inni akka kaleessa dubbatame kana immoo gochaa ture nan beekaa hidhaaman.
balleessan qabu. Beektu taanaani. No, kottu kaa ishii qoy. Aayini qoy takkaashee Isti isin dubbattaniittu hiikaaf yoonii naa dubbatani mee hiikaaf yooniif taraa kennaati booda dubbattu isin immoo yoonii hiikaaf Barbaadu. Thank you galatoomaa dhugaa waaqayyo barumsa guddaan fudhadhee Don't disturb me, please. Jammanas. adeemuuf ni al tokko isinitti miiraasaa. Gattai, ati racha damo kan ide silkin ke cufaddu ati sintala. Beauty kabata. No, no, no. Beauty Yoo kabata. dhaggeeffadhu. Yoo dhaggeeffadhu. Ani jechuudha obboloota koo warran jaalladhu aannaneef giiftii sooratis nan jaalladha. Garuu jechuudha aannaneef giiftii rakkina akkasitti akkanatti. አንድ በአንድ እግዚአብሔርን ነው የምልህ። መጀመሪያ ግን አንተ አውራ። maalirraan biraa wanti biraan jiru bakka kanuma dhugaa. ኢና ሊላሂ ወኢና ኢላሂ ራጂዑን ጉርባ ዱበዳ ከሚተ ከነ ጃለቻ ቱርት ሁዲidha malee godhu. Nan du'e no yaa waaqayyo akkamitti jaallachaa ture Isa si beekare. Moo. lapheen kee buubuu jedha na keessa galteeri. Lapheen kee buubuu jedha akkasitti jaallattaa. Kan bira. Kanaan inni sitti muumuti. Baarichi naaf kenni dhugaa baarichi argitee obboleettii koon siif kennaane. Anta maatirabaa gantuu Yihudaa. Jala janaan jira kanasi. Hojiin qabdanii balaa ideemi balaan sittaa bu'u deemas jala iddoo hojii kee deemtu ati. Hojjechaa jira baay'isa wayii isin bashannansiisaa jira weessi hojii hin qabne inni maqaan kee balaa. Oromoon kana jaallata. Natti mikaa mucaa kan ammaan jagnaa dhabe dhugaa waaqa qoyama Oromoo faana naasaa yeroo tokko qoyatti sooli. Mucaa kana siyaasa keessaa baasee fiqiriidhaan itti godhe waggaa tokko mulu halkan guutuu yaarate imaraanne ni jiita. Imaraanne takka odoo dhunganii takka odoo qaweellaa walitti goonu osoo wal sirbisiisnu osoo wal faarsinu nu jala yaatanii amma hudduun isin dafqutti taaftaabii gochaa baatanii dhugaa waaqa mucaa takkittu maanii ji'uma takka urbanuma lama biraa fagaannaa fuudhii siyaasee xerqeen. Kun olaan amma bu'aasa taarikii qabdu. እና ጀግና ነኝ ወደ ፍቅር ልመልሰው ነው። አሜን ነው። በደሲቲ ውሻ ወደ ፍቅር ልመልሰው ነው። እነ ፍቅር ይትሰኔ ጅራም ይየርቦ ዋንኩም ነገር አፍዲና ዝረጥ በስባሳ ዋንኩም ነገር አፍዲና በማሊ ያሳጅራቲ ነገር ummanni kun nagara miti ummanni kun nagara waa tokko qabata beeki. Meeshooleen siyaasa dhiisee jaalalatti adeebi'u jaalalatti nu deebisi warra jettan lakkoofsa tokko tokko barreessaa afaan qabadhu soola. Lakkoofsa tokko tokko barreessaa callisati adara waaqa. Dafa warri siyaasaa meeqa barreessu. Dhiisati maali hin barbaadoni siyaasuma tabaalame bakka zimmedhe dhamteeti zimmedhe. Jammare immoo. Ani mucaan kun odoo mana tokkotti galee wal ajjeesna halkan takkatti geetaan nu milaachu. Iddoo deemna bakka. Kun ilaala koofsa ilaala. Ilaala. ወደ ፍቅር ጉዞ ነምች ተያይዞ ሶሌና ሶሬን ይዞ warri siyaasa jettan immoo lakkoofsa 5 barreessaa. እንጅሩ ለኪ ነጋ በርባደ ኦሮሞ በቃ እኛ ፍቅር ብቻ ነው የምፈልገው። ሙአራኮ ፍቅር ይላል ነው ፍቅር ይላል ሻኒላል ሻኒላል ወኢነ ኢላ ሻኒላል ሻኒላል ጌታን ሻኒላል ወር ሻኒላል 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 ወር ቀመከ በርባድ ኡጋዋቃ warri kun warra na ajjeesuu barbaadu ugaa waaqayyo. Warri kun warra qabama kee barbaadan geetaan nu mili qabli mali kolfiin kolfiidhaan dhuguma si jedhu warra si jibban warra jiraachuu na dubbachiisanii narraa ta'anii geeraruufi'a. Namani warra shan barreesse kan kasi jaalatu warra tokko barreesse duwwaadha. Nyaattu hotta. Amma waadaa wal galchinaa wal biraa sokkina baay'isa qoy. Wadan waree. Ay waree biloo taarikii የለም በነገራችን ላይ yooniin immoo gara siinatti kaati amma osoolee waadaa galchee qabe. Inni dhufa malee akkuma annoo isaa bareechaa. Akkamitti intalli tuni takkittumaan maal si tuqsiiste maal yoo ta'u. Qoy beeshariin itti godha.
Interview si godhuu soole. Nama arrabsuu hin danda'amu. Kana arrabsuu hin dandeessu sin arrabsu. Kan maal interview maali? Waan fedha kiyyaatis na gaafadhuu barbaadde. Itti qophaa'ee dhufne soore. No, personal case miti hin sodaatin. Fikir አይደለም. Attifra. Ayyee na gaafadhu. jalqaba irratti ጋይስ ሶላን jechuun ጌታን ነው የምላችሁ በጣም የምወደው የማከብረው በቃ obboleessa koodha dhiirri hundumtuu osoo akka solan jedhee nama akka example tokkoffaa irratti fudhadhu itti aansee garuu komentiin dubbisiin dhaggeeffadhu maalan jedhama